waggoota dheeraa dura qomoo tokkotu turan jedhama addana. Qomoon kuni waaqa mataa isaanii qabu. Al tokko namoota daawwachiisaniin ala qofaa isaanii namoonni dhufanii du'anii faa kan argaman jiru as keessatti. Ogeessi! Guyyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya har'a oduu gammachiisaa tokko qabannee isiniif dhufneerra. Akkuma seensa irratti argitan fiilmii ajaa'ibsiisaa afaan Oromoo Edeedha. Edeenni maali? Waliin kan daawwannu ta'a. Kana caalaa iddoo kana keessa turree jennaan wanta waan of ajjeesaa jirtutti yaati. Ati amma deebi. Angaruu obboleetti koo amma argadhutti asumatti cicciramee du'a malee hin deebi. Ahaa deebi'uu? Qofaa koo deebi'uu? Shamara ta'uu koo dagattaa? Baay'ee sodaadheera dhugaa. Fiilmiin kun fiilmii namoonni hedduun hawwiidhaan eegaa turanii fi fiilmii kwaalitii addaa ta'een artistoota gameeyyii fi qaxaleewwan Oromootiin dalagameedha. Fiilmii aartii Oromoo sadarkaa hedduu ol kaasee kanas namni daayireekt godhe qaxalee ilma sabaa kan ta'e Lo'ol Paappii. Eebba fiilmii Edeedaa fiilmii kwaalitii guddaadhaan hojjetame waggaa tokko oliif kan itti dadhabame galma tiyaatira biyyoolessaatti xumuramee eebbaaf dhiyaatee jira. Sa'aatii 7 walakkaadhaa kaase. Hundumti keessan afeeramtaniitu. Afeerraa kanarraa hafuun garuu yakka Oromoo. Lo'ol Paappii fiilmii kana daayireekt gochuu qofas osoo hin taane aktaras ta'ee dalage. Fiilmiin kunis dadhabbii waggaa tokko booda kennaa irreechaaf isiniif qabannee dhufneerra. Fiilmiin haaraan mata dureen isaa Edeeda jedhu fiilmota kanaan dura barame irraa adda kan ta'ee fi qulqullina sagalee fi suur-sagalee irratti xiyyeeffannoo guddaan kennamuun kan hojjetamedha. Ahaa deebi'uu? Qofaa koo deebi'uu? Shamara. Edeeda fiilmiin haaraan Edeeda jedhu dadhabbii yeroo dheeraa booda akkuma argaa jirtan xumuramee eebbaaf dhiyaachaa jira. Fiilmiin kun gosoota fiilmii nuti kana dura qabnu irraa xiqqoo bifa addaatiin dhufe. Ogeessonni qaqqaxalee itti hirmaachisuunis qulqullina gaarii akka qabaatu godhaniiru. Hojii dinqii kana irrattis hirmaachuuf carraa argachuun koo na gammachiisa. Argadhutti asumatti cicciramee du'a malee hin deebi. Ahaa deebi'uu? Qofaa koo deebi'uu? Shamara ta'uu koo dagattaa? Baay'ee sodaadheera dhugaa. Dhangaa ajaa'ibaa tokkoon isin afeeruu dhufe isa dhugaa. Fiilmiin Edeeda jedhu dadhabbii yeroo dheeraa booda xumuramee agarsiisaaf dhiyaachuuf. Ogeessonni qaqqaxaleen kan keessatti hirmaatan fiilmiin kun qulqullina baay'ee gaarii ta'een hojjetamee xumuramee sanbata guddaa fuula keenya dura jiru kan. Isuma kana. Sanbata guddaa isa kana jedhu. Itti buuta eeggadhu. Gaafa sana eebbifamuuf. Qophii ajaa'ibaatu qophaa'ee jira. Baay'ee irratti qophaa'anii dadhabanii dhufuu keessan qofa eeggachaa jiru. Sa'aatii meeqatti? Sa'aatii 7 walakkaa irratti. Saalaa kanaa irratti jechuudha. Eessatti? Galma tiyaatira biyyoolessaa Naashinaal Tiyaatira. Kanaaf please Oromoo kotta dhugaan isin jedha kotta hin dhuftan taana amma maal goon manatti dhannee ilaalla. Kanaaf haa dhufu namni hundumtuu irratti hirmaatu kennaa irreechaati. Dhangaa irreechaati kun. Waan ajaa'ibaati dhugaan isin jedha wanti qophaa'e an sababan beekuufi sababan itti hirmaadhee keessa jiruuf. Shalom. Thank you.
Oromoo koo hundi keessanuu dhageessanii jirtan guyyaa kabajamaa fi dhangaa guddaa kanarraa hafuun fafaa ijoolleen kun dalagaa kana galmaan godhuuf yookaan immoo aartii kana guddisuudhaaf guyyaa halkan osoo hin jedhin sacrifice hedduu itti kaffalanii guyyaa kanaan gahanii kanaafuu namni hunduu bakka jirtanii Oromiyaa guutuu mara keessaa dhuftanii akka fiilmii kana nu wajjin eebbistan shakkii tokko hin qabnu namoonni hedduun ni beekan jedhee yaada fiilmii sa'aatii 2 dalaguu dhiisti sirba daqiiqaa 5 dalaguun hangam akka ulfaatu fi gatii hangam akka nama kafalchiisu kanaaf Oromoo koo hundi keessanuu eebba kana irraa hin hafinaa eebba kana irratti argamtanii ijoollee kana cinaa dhaabattanii hamilee taatanii fi aartii Oromootis akka cinaa dhaabattan shakkii tokkollee hin qabu guyyaan immoo guyyaan eebbaa jechuudha fulbaana 18 yookaan immoo sanbata guddaa sa'a 7 irratti kan eebbifamu ta'a bakkeen immoo galma tiyaatira biyyoolessaatti kan eebbifamu ta'a. Egaa Oromoo akkuma beekamu fiilmii mata dureen isaa ededa jedhu haala ajaa'ibaa haala dinqiidhaan ogeeyyii dinqiidhaan qophaa'ee isinii dhiyaatee jira. Fiilmiin kun sanbata guddaa fuula keenya irra jiru isuma kan sa'aatii 7 walakkaatti galma tiyaatira biyyoolessaatti waan agarsiifamuuf irraa haftee laali waan biraa keessa gala. Isuma dhuguma biraa miniin garuu kottuu laali wayii fansiin jedhe fiilmiin afaan Oromoo eessa rakka gee dhuftee laaltuu qabda sun jedhe kan sidhimu immoo garuu kottuu laali. Oromoo koo nagaanaa turaa namoonni chaanala kanaafis haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'uudhaan wantoota barsiisoo bashannansiisoo fi oduulee waqtawaa argachuu dandeessu nagaanaa turaa.